laatera ya waaqayyotiin galateeffanna. Ameen. Mee isa dura sagalee waaqayyoo akka waaqayyotti dubbatu mataa keenya jalqabannee iddoo jirutti waaqayyotiin kadhanna. Sagalee isaa waaqayyo akka nuuf ergite kadhanna waaqayyooti. Ameen. Laphisa sagalee waaqayyoo keessa harki waaqayyoo anarra ture innis hafuura waaqayyoon na fuudhee dachaa lafeen gogaan guute tokko keessa na dhaabe. Kunoo dachicha keessa lafee baay'ee danuutu ture. Ameen. Ameen. Galanni ulfinni bara baraa waaqaaf lafarratti siif haa ta'u. Ameen. Waaqa gargaarsaa, waaqa nagaa, ulfinaa, waaqa amma jettuuf amma dubbattu geessu nuyi sitti gammannaa, si galateeffanna, galanni siif haa ta'u. Ameen. Mootummaan kee jireenya keenyaaf, mana keenyaaf, bara keenyaaf dhaabatee jiraanni as geenyeerra warra ati barbaadde, warra ati lafaa kaafte, warra ati nama goote, warra ati gatii itti gootetu si galateeffanna ilma Waaqayyoo. Galanni ulfinni bara baraan waaqaaf lafarratti siif haa ta'u. Ameen. Bara baraan eebbifame Waaqayyo. Ameen. Danda'ummaa keetu akka danda'ummaa namaa miti. Jaalala keetu akka jaalala namaa miti. Firooma keetu akka firooma namaa miti. Du'a garasitti namaa wajjin taata. Salphina garasitti ulfina namaa wajjin taata. Guyyaa gidiraatti abbaaf da'oo gaachana humna namaa taata. Ilma Waaqayyoo si galateeffanna, galanni ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Ameen. Yaa Abbaa si galateeffachaa, gaarummaa keetti, guddummaa keetti si galateeffachaa si kadhannaa. Maqaa Yesuusiin sa'aatii kana ulaan waaqaa jireenya keenyaaf haa banamu. Ameen. Harki araara kee, harki nagaa kee, harki ulfina kee yoo dhufe jireenya keenya, madaa keenya, caba keenya wallaana, irruu keenyatu siin guutaa. Yoo ati gidduu keenyatti argamte waltajjiin kun waltajjii dhugaa ta'a, waltajjii ulfinni kee keessatti argamu ta'a. Maqaa Gooftaa Yesuus harki kee ulfinaa, harki kee nagaa, harki kee mo'ichaa waltajjii kana keessatti nuuf haa argamu. Ameen. Si barbaanna. Ati waaqa, waaqa waaqotaati, mootii moototaati. Ilma Waaqayyoo sa'aatii kana, lafa kana, qilleensa kana, yeroo kana si ilaannee jirra. Maqaa Yesuus Kiristoos yeroo kana ulfinni kee nu gidduutti haa argamu. Ameen. Ergama kee ala olii gadi kan fiigan, ruumii kanarra kan fiigan, jireenya namoota kanaa kan lolan, abdii jireenya namoota kanaa kan lolan, nagaa namoota kanaa kan lolan, qilleensa kana lolaa kan jiran, ruumii kana lolaa kan jiran, dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoos sa'aatii kana kan qabaman ta'an. Ameen. Ulfina Waaqayyoo wanti hin taane, yaada Waaqayyoo wanti hin taane, qilleensa kan booressan, yeroo kan booressan, nagaa namaa kan booressan, boqonnaa namaa kan booressan, fannoo Waaqayyoo jala akka namni hin turre kan godhan, hojiin dukkana, hojiin xibaraa maqaa Yesuusiin haa qabamu. Ameen. Nagaan yeroo keenya sa'aatiin waafe kana humna keef gaarummaa keenya keessatti nuuf argame. Ameen. Tokko keenyaaf araarri kee haa baay'atu. Ameen. Ulfina keef nagaa kee nu gidduutti argame. Ameen. Maqaa Yesuusiin ameen. Ameen. Sagaleen kun sagalee amma dubbise Hisqeel 37 lakkoofsuma tokkoon dubbise garuu ittiin ilaaluu dandeenya. Namoonni macaafa qulqulluu baattan na deeggaruu dandeessu yookiin na hordofuu dandeessu. Sagaleen kun sagalee beekamaadha. Hisqeel 37 lakkoofsuma tokko kaaseen hanga lakkoofsa 7-8 jiru yeroo argadhe gaggabaabseen dubbachuu yaala. Haa ta'u sagalee kana irratti mata dureen isaa dachaa lafeen gogaan guute arguu isaadha. Irra deebiin nan dubbisa sagalee kana. Harki Waaqayyoo anarra ture. Innis hafuura Waaqayyootiin na fuudhee dachaa lafeen gogaan guute tokko keessa na dhaabe. Dachicha keessa lafee baay'ee danuu gogan ture. Isaan baay'ee goganii turan. Inni isaan gidduu asii fachi na adeemsise. Yaa mucaa namaa, lafeen kun jireenya qabaachuu hin danda'a jedhee na gaafateedha. Mata dureen irratti dubbachuu barbaadu harki si qabe galmaan si ga'a. Ameen. Ni akka jedha jecha kan harki na qabee galmaan nagaadha. Harki na qabee galmaan nagaa. Ameen. Harki na qabee galmaan
Sagaleen kun sagalee yaallaa irratti kennine dubbachuu dandeenyudha. Yeroon kun Hisqeel boqonnaa 37 kaayyoon macaafa qulqulluu raajiin isaa Hisqeel barreessee fi waa'ee mana Israa'eliif waa'ee Israa'elotaaf akka ta'etti ilaalla arguu dandeenya. Achi keessaa wantoota baay'eetu jira. Harki Waaqayyoo anarra tureedha. Harki Waaqayyoo anarra ture na fuudhee dachaan lafeen gogaan guute tokkotti na geesse. Laficha danuu baay'ee lafee baay'ee danuu gogan keessa erga na geesse na dhaabe jedha. Na adeemsi jedhee ka'ee na dhaabe jedha. Lafee baay'ee danuu kana keessa Hisqeelin fuudhee dachaa kanatti gaafa inni geessu Hisqeeli waa'ee lafee kanaa akka Hisqeel baru akka Hisqeel waa'ee lafee kanaa raajii dubbatu Waaqayyo gochuu barbaadeeti. Harki Waaqayyo Hisqeelin qabe. Harki Hisqeelin qabe kun harka nama miti, harka firaa miti, harka nama cimaa tokkoo miti, harka Waaqayyooti. Ameen. Ameen. Harki Waaqayyo anarra ture na fudhachaa lafeen gogaan guutetti na geesse keessa na adeemsise laficha keessa lafee baay'ee danuu baay'ee gogan kana keessa na dhaabachiisedha. Ilaali naan jedheedha. Erga ilaalittiin jedhee lafeen kun jireenya qabaachuu hin danda'a jedhee na gaafateedha. Lafeen kun lafeen ati argitu kun dachaan ati keessatti gadi buutee ilaalaa jirtu kun dachaadha. Dhuguma immoo lafeen kun jireenya qabaachuu danda'a jedhee na gaafatennaan yaa Waaqayyo yaa Gooftaa waa'ee lafee kanaa situ beekan jedheedha. Waa'ee jireenya keenyaa, waa'ee mana keenyaa, waa'ee jiruu keenyaa, waa'ee jireenya keenyaa guutuudhaa guutuutti beekuu kan danda'u Waaqayyoodha. Ameen. Harki kun harki Hisqeelin qabee harka nama lafarraa utuu hin taane harka Waaqayyooti. Dachaa keessa immoo gaafa inni itti geessu dachicha keessa immoo iddoo abdii miti, iddoo eeggatan miti, iddoo itti gammadan miti, iddoo waan gogaa ilaalan, iddoo waan onaa ilaalan, iddoo waan seenaa hin qabne ilaalan, iddoo qeeraa fakkaatutti geesse Hisqeelin. Harki isa qabee harka yeroo hundumaa sirraa hin geddaramne, harka firoomni namaa geddaruu hin dandeenye, harka haalli irraa sirraa daangeessuu hin dandeenye, harka qilleensi baraa si daangeessuu hin dandeenyetu mana kee, jireenya kee, bultoo kee, waamicha kee, jiruu kee, jireenya kee qabee jira. Ameen. Dachaati keessatti gadi buutee jirtu irratti immoo eenyutu iyyuu argamu utuu hin taane nama guddaa tokkotu argama yookiin fira cimaa tokkotu argama utuu hin taane isaatii si geesse irra Waaqayyo humna Waaqayyootu lafatti onaadheettu, lafatti gogaadheettu, lafatti humna hin qabattu kanatti kan si geessee si dhaabuu danda'u irree Waaqayyooti. Ameen. Dachicha keessaa waa'ee lafee sanaa baay'ee dinqisiifate, Hisqeelin dinqisiifate. Waa'ee jireenya isaatiin dinqisiifate dachaa kanatti maaliif hin gadi bu'a? Lafa ani amma keessa gadi bu'u kun lafa dhaabachuu qabu miti. Lafin amma jiru kun lafa miti. Haalli nama kee jiru haala miti jedhee Hisqeel gaaffitti gal. Waa'ee lafee kanaa immoo situ beeka malee ani hin beeku. Waan si jalaa goge, waan mana kee jalaa goge, waan abdii kee jalaa goge, waan mul'ata kee jalaa goge Waaqayyotu beeka. Ameen. Yeroo tokko waan jireenya keenyaa gaaffii nutti ta'uu danda'a firoo tokko. Waa'een haala keenyaa gaaffii nutti ta'uu danda'a firoo tokko. Lafti ati jirtu gogaa haa ta'u. Biyya ati jirtu gaarii isa fakkaatu, gadhee isa fakkaatu, honaa wanta ta'e gidduu Waaqayyo garuu ulfinaan si jiraachisa. Ameen. Ameen. Amma sirra nan deebi'a. Lafati onaa ettee irra jiraattu abdii irra jiraachuuf abdii hin qabne. Irra jiraachuuf humna hin qabne, irra jiraachuuf gammachuu hin qabne irra Waaqayyo gammachuun si jiraachisa. Ameen. Ameen. Inni kun guutummaa mana Israa'eliidha. Guutummaan mana Israa'el diigamee, onee, wal gadhiisee, abdii dhabee, maqaa dhabee, boca dhabee wal gadhiisee inni jiru Hisqeel raajiitti dubbata. Har'as Waaqayyo
Isqeel gara biraa hin qabu obboloota. Isqeel gara biraa waaqayyoo nama biraa hin qabu. Isqeel siisa ruumii kanarra jiru nama tokkodha. Lafati jiraattu, biyyati jiraattu, addunyaati kee jiraattu gogeera ta'a. Haalati kee jirtu hin jiraachisu fakkaata. Yeroo nati keessa jirtu waan itti fufee sin jiraachifne ta'uu danda'a. Garuu yeroon kun yeroo wanti gogaan deebi'ee jiru sii ta'uu danda'a. Ameen. Warra diigamanii turan, mana Israa'el warra diigamanii turan, guutummaa mana Israa'eltu diigame. Lafi onaa ta'e wanti keessa kan hin jirre, abdii dhaban, gatii dhaban, boca dhaban. Kun mana Israa'elidha. Dhumarratti gara lakkoofsa 7 irratti gaafa deebinu. Sagalee kanatu keessa kootti jabaata. Waaqayyo addunyaa diigame, waldaa diigame, biyya diigame, wanta onaa ta'e, mana onaa ta'e, waldaa onaa ta'e, saba onaa ta'e, jireenya onaa ta'e siin magarsa malee nama biraa hin qabu. Ameen. Mee waaqayyo naan qaba jedha. Waaqayyo naan qaba. Obboloota koo lafti ati jiraattu jireenyaaf isa mijatu, jireenya jechuu dhiisu gara jiidhaa qaba. Waan bareedaa ilaalaa jirta, waan gaarii ilaalaa jirta. Waan boca qabu, waan gatii qabu ilaalaa jirta. Iji hafuuraa kee fagootti ilaala yoo ta'e, iji hafuuraa keetii fagootti ilaala yoo ta'e, qixxati jirtu gogaadha, lafati jirtu gogaadha, dirreenati jirtu gogaadha. Garuu humna waaqayyo sirra kaa'e, abdii waaqayyo si keessa kaa'e, mul'ata waaqayyo si keessa kaa'e, wanti onaa ta'e siin jiidhu jalqaba. Ameen. Na fuudhee dachitte keessa na geesse. Har'as waaqayyo lafa ati jirtu, ulaati jirtu, manati kee jirtu, dandeettii kee keessaa si fuudhee gara yaada waaqayyootti, gara mana waaqayyootti, gara ajandaa waaqayyootti waaqayyo si haa geessu. Ameen. Lakkaa waaqayyo isqeeliin hojii qaba. Isqeeliin waaqayyo hojii qaba. Isqeel garuu waaqayyo hojii naan qabadhee yaadne. Maaliif lafee kanatti na geesse? Maaliif lafa onaa kana geessitadha? Waan morgaa hin qabne, boca hin godhanne, nama hin fakkaannetti na geessitadha. Inni kun mana Israa'el isa diigamee jira. Mana Israa'el kun ittiin jedhe waaqayyo. Haadha qalbiitti deebisu. Itti si deebisu. Ameen. Mee sagalee kanarratti waan tokko ilaalla. Hamma bara jiraannu, waggoota jiraannu, biyya jiraannu, saba jiraannutti wantoonni waaqayyo waa'ee keenyaaf godhe waan meeqa? Namoonni yeroo tokko lakki ani kanan dhageenye, ani waaqayyo irraa kan hin dhageenye, lafatti gadi buunetti, ulaatti gadi buunetti lakki ani kana waaqayyo irraa hin dhageenye. Sirriima garuu harki nu qabe sun harka firaas miti, harka lammiis miti, harka lafa onaa dhiisuu danda'a, harka gaaratti dubbachuu danda'udha, harka lafa onaa keessaa bishaan baasuu danda'udha. Kanaaf harki sun harka baadha waa'ee keetiif. Lafee kanatti immoo raajii dubbadhu naan jedheedha. Waan tokkoon dubbachuu barbaada. Ofii keetti raajii dubbachuu mini namatti raajii dubbachuu dhiisuu dandeenya yeroo tokko tokko. Garaan keenya gogee, mul'ati keenya gogee, abdiin keenya gogee, waan abdannu, waan eeggannu gaafa dhabnu ofii keenyatti dubbachuu hin sodaanna. Sababni isaa waan ifa qabu, waan miidhagaa waan yeroo tokko tokko humna dhabna. Gatiin jireenya keenyaa gaafa gadi bu'u. Raajiin firoota koo raajiidha, maqaa qaba. Isqeel garuu dachaatti gadi bu'e. Maqaan waaqayyo sirra jiru, ulfinni waaqayyo maqaa sitti dhaame, ergamni waaqayyo sirra jiru, dachaatti gadi buusee dachaa keessa callumetti akka turtu miti. Dachicha keessatti siin hojii hojjeta waaqayyo. Ameen.
ulaati dhaabatu baraati gadi bu'etu keessatti waaqayyo dachicha kana hojii godha lafa hojii godha dirree hojii godha malee calluma jedhee inni sooyyo waan qabamaa asirraa arginu nageessedha harki isaan irra turedha asiifachi immoo keessa na adeemsiseedha biyya lafaa kana irratti mee gadi bu'aa mul'ataan yeroon dubbadhu wanti ati abdii qaba illata immiseetti waan meeqatu jira wanti boca gadhiise waan meeqatu jira wanti toora gadhiise waan meeqatu jira waldaan kiristiyaanaa toora gadhiise biyyi toora gadhiise dhaloonni toora gadhiisanii ergama qabu kaleessa garuu ergama keessaanii dhugaa kaleessa garuu dhugaa keessaa gadi ba'anii toora dhabanii namoota meeqatu akka lafeetti bakkeetti gatamee jira waaqayyo isa kana siin hojjechuu barbaada. Ameen. Ameen. Namni hundumtuu mirga harka keessanii ol kaasaa waaqayyo anaan hojii qaba jedha. Waaqayyo anaan hojii qaba. Ameen. Anaan waaqayyo laphee korra waan na busheef naasaa jira. Ameen. Addunyaa diigame, lafa diigame, saba diigame, safara diigame, dhaloota kanaan nan ijaara naan jedhe waaqayyo. Ameen. Nama biraatu ijaara miti. Dachee goge, lafee goge kana keessatti nama biraatu dhufa miti. Isqeel maqaansaa inni tokkoffaa Immiruudha. Lafa goge jiisuu kan danda'u harki waaqayyo Immiruurra jiru waan Immiruun hin dandeenye hin danda'a. Ameen. Waan hiriyyaan koo hin dandeenye hin danda'a. Waan qabeenyi koo hin dandeenye hin danda'a. Waan firoomni koo dhiigaa hin dandeenye hin danda'a. Harka waaqayyo isa Immiruurra jiru. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Harki tokkoo keessanirra jiru harka salphaa miti. Harka mootii moototaati. Harka firoomarra darbe. Harka hiriyyaarra darbe. Harka gaachanarra darbe. Harka meeshaa lolaarra darbeetu harka keenya qabee jira. Ameen. Maaraa laafaa daanaa maasiyaa. Yeroo itti addunyaan dukkanoofte kana keessatti yeroo wanti ulfinaa qabu hin argine keessatti waaqayyo addunyaa kana keessaa tokko anaaf siin qaba waaqayyo. Ameen. Lafa ati gadi buute immoo ilaali siin jechuuf gadi si buuse ilaalte. Gadeemaa jirtaa? Eeyyee gadeemi ilaali siin jechaadha waaqayyo. Dhumni ishee maal akka fakkaattu sitti agarsiisu barbaada. Egaa manni Israa'el abdiin keenya citeera humnas dhabneerra garis dhabneerra jedhanii yeroo isaan itti abdii kutatan ani immoo awwaala keessan nan banaa'e. Argitu awwaala keessan natu banaa'e. Ameen. Isa awwaala banuu danda'utu nu wajjin jira jechuudha. Isa awwaala diiguu danda'u isa dhagaa hin sodaanne nu wajjin jira jechuudha. Ameen. Isa mana hidhaa hin sodaanneetu nu wajjin jira jechuudha. Obboleessa koo yaa obboleettii koo har'as waaqayyo harki isaa nurra jiraachuun haala gararraa nu adeemsa malee haadhaa gadi nu jiraachisu. Ameen. Oh ameen. Ameen. Ani hin beeku waaqayyo guddaa godhe keessa kootti jabeessa. Lallabaa kana lallabtaniitti dubbattaniittu kan guddaa godhe keessa kootti jabaata. Lafeedha miti. Simpil goonee hiikuu dandeenya miti. Garuu kottaame safaratti adeemnu. Kottaame addunyaatti adeemnu. Kottaame akka biyyaatti adeemnu. Kottaame akka maatiitti adeemnu. Kottaame akka raajiitti adeemnu. Kottaame akka lallabaa akka dhimma isaatiitti geessine ilaalla. Waan goge waan baay'eetu jira. Waan ol gadhiise waan baay'eetu jira. Lagaan haalaan yeroon baraan wanti iddoo ol gadhiise waan baay'eetu jira. Waaqayyo isa kana ilaalaa jira. Ameen. Kanaaf kottaa firoota koo boloota koo kun ilaala sirraa. Isaan baay'ee goganii turanidha. Eenyu manni Israa'el goganii turan lafee dhabanii lafee isaanii garaagar faca'ee morgaatti buusaatti gargar faca'ee ture. Isaan goganii dacha keessa baay'ee danuu turanidha. Mee ilaalaa waan goge naannoo keenyatti, safara keenyatti, biyya keenyatti, addunyaa keenyarraa waan goge baay'eetu jira. Isa kana isiniif hinniisa. Kan keen jiidhuu danda'a kan koo gogee jira. Kan koo wanti baay'een gogeera akka safaraatti, akka waldaatti, akka haalaatti yeroo ilaalu wanti baay'een roga dhabee, boca dhabee, gatii dhabee jira.
kan keessan isiniif waaqeffan dhiisa garuu waan tokko jechuu barbaada ammas dubbii Waaqayyoo dhaga'i naan jedheedha kunoo hafuura isatti nan galcha ribuus isa keessa nan kaa'a foon isatti nan godha gogaas isatti nan uwwisa ameen Ameen. hafuura keessan kaa'a ribuun itti godha foon itti godha jedha waan tokko ilaallu sitti waa'een mana Israa'el guutummaan mana Israa'el abdii akka dhaban booji'amanii akka turan ergaan isaanii mul'ati isaanii hojiin isaanii booji'amee akka ture argina garuu Waaqayyootu karaa Hisqeel dubbachaa jiru argina har'a immoo karaa Hisqeel Waaqayyo darbeera har'a immoo karaa keessan hojii hojjeta Waaqayyo Ameen. amma tu harki Waaqayyo isinirra hin jiru ta'e sa'aatii kana yeroo keessanii Waaqayyo fillaattan namoonni harki Waaqayyo irra hin jirre haala garaa garaan qabanii jiru harka Waaqayyootu jabeessee si qabee jira harka Waaqayyootu marcuma kee qabee jira harka Waaqayyootu beekumsa kee qabee jira harka Waaqayyootu dandeettii kee qabee jira harka Waaqayyootu isa kee qabee jira harka Waaqayyootu yaada kee isa jabaa qabee jira harki Waaqayyoo si qabuurraan kan kee haala hundumaa keessa moo darbuu dandeessa Ameen. haleluuyaa Ameen. waan tokkoon dubbachuu barbaada asirratti lafee kanatti moo raajii dubbadhu jedha kanaaf safara kee callumattee hin rafin hiriyaa kee gidduu callumattee hin jiraatin afaan qabattee hin taa'in isa raajii dubbachuu danda'u sirka jira isa lafeetti dubbachuu danda'u sirra jira isa dhiyeessuu danda'utu sirka jira isa morgaa biqilchuu danda'u sirka jira humna Waaqayyootiin Ameen. harki sun harka hiriyaa miti harka warra firaa miti harka jabaadha du'a garasitti rakkina garasitti salphina garasitti yeelloo garasitti kan hin hafne galaana ce'umsaa dukkaa nama wajjin kan ce'u harka Waaqayyooti Ameen. kanaaf waan tokkoon jedha raajii dubbadhu narra dibatatu jedha ani nama Waaqayyooti jedha ani biyyan kee jiraadhutti dhimma hin baasedha waan goge kana jiisuun danda'a jedha waan hadhaa'e kana mi'eessuun danda'a harki Waaqayyoon irra jireedha Ameen. namni hundumtuu dubbii kanaa dubbatu na wajjin harki Waaqayyoon irra jireedha Harki Waaqayyoo irra jira. haala geeddaruu hin danda'u irra jireedha Isa haala geeddaruu danda'utu narra jira. haala ati sodaatte geeddaruu danda'a waan barati sodaatte geeddaruu danda'a qilleensa ati sodaa geeddaruu danda'a harki Waaqayyoo jireenya keef mana keef dandeettii keef hojii hojjeta Ameen. ani awwaala keessa nan bane firoota koo namni nu jaallatu nuuf nu dhiisa malee awwaala keenya hin banu hiriyyaan keenya baay'ee nu jaallannu baay'ee itti sinnu awwaala keenya banuu hin danda'u waanuma bukkee kee dhaabatee nuu boomane inni awwaala banamaa banuu danda'u immoo Kiristoos du'a garasitti hangoo du'aa inni moo immoo awwaala garasitti nu wajjin jira Ameen. walitti siqaa jedha amma waan tokko dubbadha ruumii kana keessa namoonni jirtan sa'aatii kana yeroo kana kennitanii namoonni jirtan safara jiraattu wanti wal gadhiise yoo jiraatu harka kee keessa wanti wal gadhiise yoo jiraatu qixxa jiru wal waame ribuun ribuutti morgaan morgaatti haala wal gadhiise yeroo wal gadhiise mul'ata wal gadhiise walitti dacha'uu jalqaba. Ameen. Wal barbaaduu jalqaba ergama gadhiise mul'ata wal gadhiise dhageetti wal gadhiisetu wal barbaaduu jalqaba. Haleluuyaa. Ameen. Ammallee dubbii kana haa ilaallu.
deemsisee geessee laficha akka inni ilaalu godhe. Raajiitti dubbadhutti hin jedhe. Si adeemsiseera. Lafa ati jirtu kana sii kenneera. Sabara ati jiraattu sii kenneera. Mana sii kenneera. Jireenya sii kenneera. Nama wajjin jiraattu sii kenneera. Haala keessatti jiraattu sii kenneera. Gogaadha. Honaadha. Gatii hin qabu. Boca hin qabu. Gatii sirkatti dhabaa jira. Har'a waaree kana harki Waaqayyoo gatiitti gochuudhaaf dhufee jira. Ameen. Nan arga. Ergamaan Waaqayyoo ruumii kanarra utuu inni deddeebi'u nan arga. Ameen. Akka galeessaatti, akka bira darbeetti, akka yeroo darbeetti utuu hin taane ergamaan mana kee jabeessu, ergamaan jireenya kee ijaaru, ergamaan mul'ata kee ijaaru si mana keef hin ergama. Ameen. Sagalee kana dhaabadheen dubbata. Waaqayyoon dhaga'i jedhe naan jedhe. Waaqayyo gooftaan lafee kanatti kunoo ani hafuura isa keessa isatti nan galcha. Foon isatti nan godha. Gogaas hafuura koo keessa nan kaa'a jedhe. Ani akkuma inni na abboome raajii nan dubbadhe jedhe. Abboomeera Hisqi'eelattis. Akkuma inni na abboome raajii nan dubbadhe. Egaa Waaqayyoon tajaajiluuf, Waaqayyoof amanamuuf, Waaqayyoof abdachuun waan tokkodha. Akkuma inni jedhe immoo waan Waaqayyo jedhe ta'uun immoo dirqama. Waan tokko ilaalla. Phexros boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaafnee hanga lakkoofsa 6tti waan ilaallu qabnu. Phexros maal jedhe? Kiyyoo kee gara gidduutti anaaf buti jedhee erga kiyyoo isaa gara gidduutti butee booddee Gooftaan Yesuus Kiristoos galaana kanarra dhaabbatee barsiisuu dubbachuu jalqabe. Erga dubbatee raate, erga barsiisee raate, erga barbaachisaa dhimma ofii isaatii raawwatee booddee kiyyoo keessan amma kara mirgaara darbadhaa jedhe. Waaqayyoof abboomamneen wanta barbaachisaa hundumaa hin arganne jechuu barbaadeeti. Utuma raajii dubbachaa jiruudha. Iso soqoseera iddoo jiru. Har'as waa'ee keef dhimmi soqosu. Wanti wal gadhiisee kaleessa dheengadde iddoo isaa ture. Har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin soqosee sagalee dhageessee waa'ee mana keef, waa'ee jiruu keef, waa'ee jireenya keef walitti deebi'aa jalqabu. Ameen. Atuma raajii kana dubbachaa jiru sagalee dhagaamee walitti sagalee dhageessee walitti adeemuu jalqabe, walitti dhufuu jalqabe. Olii isaatti dhiyaate. Ribuun isa keessa kaa'ame, foon isatti godhame, gogaan isatti hin uffifame. Ameen. Ameen. Firoota Waaqayyo dhuguma morga dhiibe waan wal boca gadhabe boca itti godhee nuu kenneera. Garuu kotta amma gara hafuuraatti han deebisa. Akka namane jalqabaan jira. Akka lallaba jalqabe jalqabaan jira. Akka raajii dubbachaa ture jalqabaan jira. Akka amanaa ture jalqabaa jirra. Mee kottaa of ilaallu. Sa'aatii kana jalqabee wanti mana kee keessaa iddoo wal gadhiise iddootti akka deebi'u dubbachaa jira Waaqayyo. Lafeen ribuutti sagalee dhageessi olitti dacheedha. Har'as nan dubbadha akka nama Waaqayyoo tokkotti kaabatti inni bade, ba'aatti bade, lixatti inni bade, biyya kamittiin si jalaa faca'ee jiru eebbi kee maqaa Yesuus Kiristoosiin siif haa deebi'u. Ameen. Egaa akka jedhe warri Israa'el abdii dhabneerra, awwaalamneerra hamma dhumaatti dubbifachuu dandeessu kutaa kana. Nu isichi mogoleen nu bu'eera nu awwaalchaaf taaneerra jedhani. Garuu Waaqayyo immoo awwaala isaanii baneedha. Waaqa awwaala namaa banuu dandeenyutti hirkannee jirra nu. Waaqa firooma isaa nama biraa hin daangeffamne hiri'u. Ameen. Ameen. Firoota
Gooftaa Yesuus. Gubaa'ee kana gidduullee wanti wal gadhiise akka jiru natti Hafuurri Qulqulluun. Waaqayyo waan wal gadhiise olittan deebisa nan ijaara naan jedhe. Ameen. Haaleluyyaa. Ameen. Maal akka ta'e hin beeku. Amma nan dhaaba gara sagalee booddeen itti deebi'a. Guutummaa Yerusaalem guutummaa namoonni baay'een mandaroota warra diigamanii turan keessa guutummaan yommus Waaqayyo akka ta'e isaan beeku jedhe. Warri Yerusaalem diigamanii akka turaman, Yerusaalem warri abdii qaban, warri kakuu qaban, warri ulfina Waaqayyo irra duukaa jiru diigamanii akka ture itti dubbata. Manni kee, jireenyi kee, mul'ati kee diigamee jiru yoo jiraate, lafeen wal gadhiise, abdiin wal gadhiise, nagaan wal gadhiise yoo jiraate, harka Waaqayyootiin waaree kana si jaba. Gogaadha. Yaa lafee gogaa nanaa jedhi. Kana booddee mana kee keessa deemi. Kana natu barreesse miti. Waaqayyoota hafuura isaatiin raajii Hisqeeltu barreesse. Ani garuu jecha gara dhaabadheen isinitti dubbachuu barbaada. Siifa soqossu wanti gaariin. Siifa wanti gaariin mana kee. Tajaajila kee, jiruu kee, jireenya kee wanti gaariin haa ta'u. Ilaamee. Nan deebi'a Luqaas boqonnaa 5:1 nan deebi'a. Yesuus Kiristoos lallabuu barsiisuu danda'a ture. Garuu galaana irratti maaliif wangeela lallabuun isa barbaachise? Maaliif bidiruu dhaabachuun isa barbaachise? Bidiruun baay'een immoo jiru. Kiyyoon galaana keessa jiran bidiroonni baay'een immoo yoonni yaabbate laa Waaqayyo. Maaf kan kee fudhate laa Waaqayyo? Maaf si barbaade laa Waaqayyo? Maaf mana kee barbaade laa Waaqayyo? Maaf jireenya kee barbaade laa Waaqayyo? Utuma Waaqayyo mana kee barbaadu jireenyi koo hir'uudha, manni koo hir'uudha hin jedhin Waaqayyo waan si barbaadeef qaba. Kan isaa guuttachuu barbaade gaa Waaqayyo. Yeroo tokko kan keenya malee kan Waaqayyoon barbaadu. Dhimma Waaqayyoo kan dhimmi keenya jedhamu. Yoon dogoggore na sirreessaa. Dhagaama miti. Eeyyee dhagaama. Dhimma keenya dhimma Waaqayyoo gaafa dhimmi keenya hojjetamu. Dhimma isaa gaafa hojjetatu dhimma isaa keessa ba'ee dhimma keenya immoo nuuf hojjeta Waaqayyo. Ameen. Dhimma mana keenyaa nuuf hojjeta Waaqayyo. Dhimma osoo bara darbee gannee lafaa kaasa Waaqayyo. Dhimma hojjaa darbee dhiifnee gannee bira dabarree lafaa kaasa lafee dhennee waan bira dabarre. Waan hungatii qabannee lafaa kaasa Waaqayyo. Waan bu'aan qabannee lafaa kaasa Waaqayyo. Dhimma keenya dura dhimma isaa hojjetata dhimma isaa baay'ee dhimma. Garuu waan naannoo kee jiru ilaalteetta? Waan safara kee jiru ilaalteetta? Waan addunyaa kanarra jiru ilaalteetta? Lafeedhaan. Waa ilaalimee fageessi. Waan ol caase baay'eetu jira. Waan wal gadhiise baay'eetu jira. Waaqayyo agartuu isaa nuuf kennu. Ameen. Lakkoofsa 11 irratti akka jedha. Ergasii anatti dubbatee yaa mucaa namaa lafeen kun guutummaa mana Israa'el kunoo isaan lafee keenya gogeera. Kunoo isaan lafeen keenya gogeera. Abdiin keenyas citeera. Nuyi sichi raawwannee abdii dhabneerra hin jedhu. Kanaaf ati isaan gooftaa yaa saba koo kunoo ani awwaala keessan nan bana. Isaan keessaas awwaala isaan keessaas isaan nan baasa. Biyya Israa'elitti deebisee isaan nan galcha. Mee namni tokko naa dubbisaa lakkoofsa 11 kaasaati. Tole nan dubbisa. Ergasiis anatti dubbatee yaa mucaa namaa lafeen kun guutummaa mana Israa'el. Kunoo isaan lafeen keenya gogeeraa, abdiin keenya citeeraa, nuyis raawwannee badneerraa hin jedhu. Kanaaf ati isaanitti raajii dubbadhu. Waaqayyo gooftaan yaa
saba koo kunoo ani awwaala keessan nan banaa isa keessaas isin nan baasaa biyya Israa'elittis deebisee isin nan galchaa. Amen. Amen. Amma kun awwaala isaanii banuu akka danda'utti dubbata. Isa keessaa immoo baasuu akka danda'utti dubbata. Biyya Israa'elitti immoo isaan akka deebisutti dubbata. Mee kottaa Waaqayyo biyya nu abdachiise, lafa nu abdachiise, jireenya nu abdachiise tunuun kenni lafa onnaara nutti nambisu. Amen. Egaa Waaqayyo na galatu lafa isin jirtan mijataas ta'u mijachuu baatu Itoophiyaa irra gaariidha deemaa yaada garuu kana miti. Wangeela Maatiyos boqonnaan 2:19 akkas jedha. Mucichi biyya Israa'elitti kenname malee biyya Gibxitti miti. Ati garuu amma fudhadhu biyya Gibxitti gadi bu'i. Yeroo si miliqsu yeroo akkas si buutu Waaqayyo si balleessuun miti, si dhoksuun miti, akka ati duutuun miti, kakuu keetti akka ati deebitu, abdii keetti akka deebitu Waaqayyo si buuta malee. Amen. 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 Waan tokko jedhe gaachirratti awwaala keessan nan bana jedhe biyya keessan Israa'elitti immoo isinin deebise. Biyya Israa'el guutummaa isaanii diigamee ture. Waa'ee biyya Israa'el hin abdatan turan. Kottaa amma waa'ee biyya Israa'el hin abdanna. Biyya Israa'el isa nummoo biyya waaqarraa isa itti galuuf jenne Yerusaalem haaraa isa abdatamne itti ilaallu. Amen. 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 Wal makee jira yeroo kun addunyaan. Qooda biyya abdachiifame namaaf abdachiisnu waan qabatamaa waan irra lafaa irratti badu isaan ol abdachiifna. Ani garuu galgala kana waan tokkon jedha. Biyyi kee isa abdachiifamte Yerusaalem haaraa mana kee galgalaa isa ittiin eeggatamtu isa barbaadamteef sana gahuudhaaf jirtu. Amen. Amen. Garuu wanti karaa irraa si maarse sun karaa kee jireenya kee mul'ata kee miidhee waan tokkon dubbadha. Waaqayyo humna keessaa humna sirratti hojjechuu barbaadu. Humna kee irratti hojjechuu barbaadu. Waaqayyo galgala kana humna keessaa fuudhee siif humna ta'e siif karaa ta'e Waaqayyo mana kee daandii ulfinarra hin geggeessa. Amen. Biyya Israa'elitti deebitu awwaala keessan immoo nan baasa. Abdii keessan cite immoo nan haaressadha. Firoota ko biyya jiraattan keessatti yeroo jiraattanitti bultoo jiraattan waamicha jiraattaniin tarii abdiin namaa cituu danda'a. Waaqni dukkana keessatti ifa namaa ta'u nu wajjin jira. Amen. Akka jedhe mootichi Heroodis gaafa inni waa'ee Yesuus Kiristoos dubbachuu barbaade. Balleessuu barbaade waan ta'eef Waaqayyo siistemii kana male. Har'as Waaqayyo jireenya nu jiraannu mul'ata nu qabnu irratti siistemii nu uume akka nu jiraannu godha. Abdiin Israa'el baddee diigame akka fuudhe garuu Waaqayyo Hisqeel raajichaan dubbate. Har'a immoo Hisqeel raajichi tokko siidha. Amen. Amma maaliif inni isinitti lallabaa jira? Maaliif isinitti dubbachaa jira? Bornatti lallabdu, bornatti dubbattu waan ta'eef inni isinitti dubbachuu barbaada. Waan tokko dubbachuu barbaada. Safara jiraattu, biyya jiraattu. Wanti wal gadhiise, wanti ol buuse yoo jiraate Waaqayyo sumaan olitti deebisu. Amen. Amma gaa dubbadhaa. Kana booddee dubbachuu dandeessu, kana booddee raajuu dandeessu, kana booddee haasuu dandeessu. Lallabi kun nutti lallabameera. Haasaan kun nutti haasameera. Beeknan dubbifana jechuu dandeessu. Garuu waan tokko hin jedha. Lafa onaa jiisuu inni danda'u irreen Waaqayyo nu gidduu jira. Amen. Egaa warra erga Israa'elitti Waaqayyo akka jedhe nummoo maammee qatu nu dukkatti gogee jira. Akka dhuunfaatti adeemnu amma. Waan gogee waan utuma nu jiisuu barbaannu akka lafee nu dukkatti kan ta'e, akka dhagaa nu dukkatti kan ta'e, akka uyyaanne ta'uu kan dille meeqa. Lafi yaa'u dabne waan lafa abne wanti ga'u dide waan meeqa.
Garuu Waaqayyo lafa abdatamne lafa eeggatamne nu ga'uu kan danda'u irreen Waaqayyo nu wajjin jira. Ameen. Awwaala bana ammallee irra nan deebi'a. Mee Waaqayyo awwaala koo bana jedhaa. Waaqayyo awwaala koo bana. Awwaala jechuun namni waan baay'eedhaan awwaalama. Du'ee awwaalama du'aa miti. Garaanis awwaaluu danda'a. Foonni awwaaluu danda'a. Fedhiinsaa isa awwaaluu danda'a. Jaalalli horii isa awwaaluu danda'a. Namni argee kan namaan boonu. Biyyaan ergee wayyoo jedhee qursii kan nama wajjin hin nyaanne. Garaan nama awwaale haalli nama awwaale nama biraa deemuu danda'a. Har'a garuu Waaqayyo awwaala keessan nan bana jechaa jira. Ameen. Lafa itti awwaalamte, biyya itti awwaalamte, safara itti awwaalamte, hiriyyaa kee itti awwaalamte, garaa kee itti awwaalamte keessa Waaqayyo biyya jechaa jira. Ameen. Maraalaba daanama shaaraalaba gaya. Tarii maaltu beeka laata? Maal akka ta'e hin beeku. Waaqayyo nama awwaala isaa banuun qabanaan jedhe galgala kana. Ameen. Awwaala kee hin bana Waaqayyo. Ameen. Mee jecha kana na duukaa jira Waaqayyo awwaala koo bana jedha. Waaqayyo awwaala koo bana. Garaan haalli yeroon firoonni wantoonni baay'ee sitti baay'atanis si awwaalaniiru yoo ta'e awwaala kee banuu kan danda'u irreen Waaqayyo lafatti jirtu ariifatee dhufe. Ameen. Safara keessatti hiriyyaa kee haalaan awwaalamtee hiriyyaan awwaalamtee haalli keessi awwaaleera yoo ta'e harki Waaqayyo awwaala kee bittimsee qotee baase. Ameen. Maaraalaa bagaa. Min beeku. Dubbatteetta raajii Waaqayyo. Haasofteetta afaan Waaqayyo taate kaleessa taateetta har'as akka jiraatu Waaqayyo hin barbaadu. Garuu awwaala kee keessaa qotee si baasuu barbaada Waaqayyo. Ameen. Maal akka ta'e hin beeku maantu jira naan jedhu baay'ee kana gidduu. Imimmaan itti nama ilaalaa laafaa. Waa'ee jijjiirraa didee tokko jibaa gidduudha naan jedhu. Maqaa jijjiirraa didee itti gaafaat nangeera jijjiirratti waamicha godhadha. Waaqayyo jiraataadha. Ameen. Waan tokko dubbadheen ture jalqaba. Egaa namoonni kun raajii Waaqayyooti, afaan Waaqayyooti. Isin nama callumadhee jiraatu miti isin. Nama callumadhee darbu miti irra lafaa kanarra. Nama dhiibbaa uumuu danda'udha akka isin. Ameen. Mee ilaali mee addunyaa kana lafee kee jiisuu kan danda'u irreen Waaqayyo hin dhufa. Ameen. Waan tokkoon dubbachuu barbaada ammas adaraadha kun. Caljeettee irra lafaa kanarra nyaattee dhuddee dabarta miti. Makiinaa bitattee mana bitattee dabarta miti. Ilaa waa tokko naasoo barbaada. Shiin Waaqayyo lafa ga'uu qabu gaa. Ameen. Biyya kee hin geenyeen. Meetii man beeka gaa har'a reefuun ayyee abaaboon jirti fakkaata. Biyya keenya geenye akka hin jenne. Baay'ee namoota waa'ee kanaa wallaaltan miti nan beeka. Namoota baay'ee sirees namoota baay'ee gurguddoodha na caaltanidha. Biyya keenyatti galuudhaaf jirra. Ameen. Viizaa kaardii kan hin qabne, migireeshinii gaafachuu kan hin gaafanne, ergamaa Waaqayyoon kan hoogganamu, ergamaa biyya Waaqaan kan hoogganamu, biyya keenyatti gallee maaddii keenyatti nyaachuudhaaf jirra nu. Ameen. Biyya koottan gala jedha. Biyya koottan gala. Ameen. Biyya isa kanaa xiyyaaraan nattan xiyyaara ibiddaatu jira isa kanaa. Ameen. Ameen. Xiyyaara ibiddarraa uumame balaan kan hin dandeenye haalli kan hin dandeenye rakkinni kan hin dandeenye garuu lafeedhaa lafati jirtu garuu hadhaadhaa lafati jirtu biyya digee jirtu akka ati yaadde ta'uu dide sabara digee jirtu akka ati yaadde ta'uu dide waan ati hojjettu akka ati yaadde ta'uu dide
Akka Waaqayyo jedheen isaa garuu ameen. Ameen. Akka ati barbaadde hin ta'u yoo ta'e, akka ati jaallatte hin ta'u yoo ta'e, akka Waaqayyo barbaade ta'a. Ameen. Egaa achumaan waan Waaqayyo na keessa kaa'e na dubdeen darba sagalee yeroo keessan hin beeku.